Hundeessaan Amazon Jeff Bezos doolaara biliyoona 117 qaba. Yeroo ammaa kan hojii hojjechaa jirta ta'a. Kan digirii yuunivarsiitii keessatti baratte irraa argatteen. Qusannoo baay'ee hin qabdu ta'a. Baasii jireenyaa kee haalaan ol ka'aa ta'uu danda'a. Akka waan kaffaltiin gaasii fi kaffalamin sitti dhagahamuu danda'a. Tarii barataa yookaan barattuu ta'uu dandeessa. Digrii ati galii gaarii irraa argadda jettee yaaddu. Tarii galii gaarii siif fiduu dhabuu danda'a. Duroomuun abjuu fagoo fakkaata. Garuu akkamitti jarri kun durooman jettee of gaafatte miliyoonota biliyoonota keessattuu warra umurii dargaggummaan achi gahan. Abjuun ati mana bitachuu, konkolaataa bitachuu addunyaa irra naannoo abjuu qofa ta'eera jettee abdii kutatteera. Karaan itti durooman utuu jiraate hoo. Saayinsii akkaataa maaleen ittiin hojjetu duuba jiru. Viidiyoo kana irratti karaan isinitti hin argisiifne tokko akka jiru ni hubattu. Garuu kan isin beekuu qabdan karaan san kan qabsoon guutame kan bu'aa bayii qabudha. Daandii kana irratti qabeenya waan yaaddoo argachuu dandeessa. Dhuma karaa sana irratti bilisummaa gonkumaa yaaddoo hin qabne jira. Qarshiidhaan wal qabatee dhuguma waa'ee maallaqaa maal jettu? Waan hojjettuuf argattamoo ni dhaalama. Kana caalaa argachuuf abdii kutatteetta. Jireenya kee guutuu maallaqa barbaadaa jirta. Dhugaan jiru garuu wanti ati waa'ee maallaqaa yaaddu irra caalaan isaa guddina kee fi naannoo kee irratti hundaa'a. Guddinaan maatii qarshii baay'ee hin qabne keessatti yoo dhalatte atillee maallaqa baay'ee akka hin argannetti yaadda. Tarii faallaa isaanii ta'uu dandeessa. Sababa kanaanis irra caalaan keessan waa'ee maallaqaa ilaalcha dogongora ta'e qabaachuu dandeessan. Gabaasni dhiyeenya kana Weelzeeks baase akka argisutti namoota addunyaa kanarra qabeenya guddaa qaban keessaa parsantiin 68 ofii isaaniitiin kan hojjetamedha. Hawaard Shultees biliyoonara ofii isaatiin hojjetedha. Oprah Winfrey hiyyummaa keessatti dhalatte garuu biliyoonara. Jeff Bezos, Elon Musk biliyoonaroota. Jarri kun wanta isin hin beekne maal beeku? Foormulaawwan ati barattee waa'ee maallaqaa kaffaltii mindaa hojii irraa argattudha. Akkasumatti kaayyoon kee hojii argattee mindaa qabaachuudha. Kaayyoon guddaan barumsa keetii hojii argattee mindaa qabaachuudha. Kaayyoon kee hojii argachuu fi mindaa qabaachuu yoo ta'e ati gonkumaa maallaqa maddisiisuu hin dandeessu. Foormulaa maallaqa itti maddisiisan ilaalla. Na waliin tura. Hundi keenya qabeenya gatii guddaa qabu tokko qabna. Qabeenya hunda caalaa barbaachisaa ta'e erga badee booda karaa ittiin deebifnu hin jiru. Qabeenyi sun yeroodha. Hojii sadarkaa isaa eeggate keessatti maallaqni ati argattu yeroo ati hojjettu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf sa'aatii tokkotti doolaara 20 yoo argatte, torbaanitti sa'aatii 40 yoo hojjette gara waggaa 24 si fudhata. Walumaa galatti doolaara miliyoona tokko galuuf. Garuu sun gibira yookaan baasii waggaa 24 sitti dhufe kamiyyuu osoo hin hir'isin. Dhugaan jiru garuu mindaa sa'aatii tokkootiin doolaara 20 argachuun dhuguma miliyoonara ta'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hojjetteera garuu maallaqa guddaa hin arganne. Akkamitti namoonni umurii dargaggumaatiin qabeenya guddaa horachuu danda'an jettee of gaafachuu dandeessa. Namoota umurii dargaggumaatiin qabeenya horatan wanti adda isaan godhu akkaataa maallaqa itti hubatan kan ati hanga ammatti sirriitti hin hubanne qabu. Maallaqa ari'uu dhiisa. Hawaasa kaapitaalistii keessatti gatii ati qabdu kan kaffalamu yoo ta'u, namoonni gatii kee hubatanis gabaa, hiriyoota kee, maatii kee, ollaa kee, biyya keetii. Namoonni kaffaltiin taphattoota kubbaa miilaa garmalee guddaa deemanii komatu. Gabaan fedhii kubbaa miilaa olaanaa yoo ta'e taphattoonni tapha isaanii irratti sadarkaa olaanaa irra jiran maal akka ta'an tilmaama. Dubbiin cimtee waan hojjetteef miti. Qulqulleessituun guyyaa guyyaan dafqee of dadhabsiise kaffaltii ogeessa herregaa yookaan akkaawuntaantii foddaa duuba taa'u irra baay'ee xiqqaadha. Maaliif? Sababni isaas gabaan gatii waan qulqulleessuun hojjettu ogeessa herregaa irraa baay'ee xiqqaa ta'uu isaa waan hubatuuf. Hojiin qulqulleessuu cimuu danda'a. Akkasumatti nama kaminuu bakka buufamuu danda'a. Hojii isaa akkamitti akka hojjettu barachuun rakkisaa miti. Kanaaf gabaan ogeessa herregaa caalaa kaffaltii isaaf hin kaffalu. Kanaafuu akkamitti gatii guddisuu dandeenya yookaan hubachuu dandeenya? Maallaqa yoo barbaade rakkoo furu. Yoo kan rakkoo hiiktan ta'e maallaqni gara keessan dhufu. Yoo rakkoon doolaara miliyoona ta'e furmaanni isaa miliyoonaras taasisa. Yoo rakkoon doolaara biliyoona ta'e furmaanni isaa biliyoonaras taasisa. Jeff Bezos rakkoo biliyoona waan fureef biliyoonara ta'e. Yoo maallaqa ari'aa turte dogongora hojjechaa turte jechuudha. Waan wal faalleessu jechuun ni danda'ama. Garuu maallaqa yoo barbaadde maallaqa ilaaluu hin qabdu rakkoolee barbaaduu qabda. Caalatti immoo furmaata rakkoolee sanaaf barbaaduu qabda.
Furmaata sana erga argattee boodaas daldala naannoo isaa hojjedhu. Yeroo hunda rakkoo tokkoon jalqabi. Gabaa naannoo keessan jiru dhaggeeffadha. Namoonni maal natti hin tolle jechaa jiru. Namoonni maal osoo jiraate hawwin jechaa jiru. Namoonni maaltu mijataa hin taane jedhanii yaadu. Sana booda of gaafatu. Rakkoo kana furuu nan danda'a. Rakkoo furmaata argachuu qabuudha. Tarkaanfiin kanaa gara qabeenyatti furmaata madaalawaa ta'e rakkoo sanaaf argachuudha. Furmaanni kee guddina namootaa irratti dhiibbaa uumuu qaba. Furmaanni keessan maallaqa maddisiisuuf yeroo keessan barbaada. Yuunivarsiitii yoogaa sa'aatii tokko $20 kaffalchiisaa haa jennu. Sana malee hojii biraa qaba. Kanaafis galii keessan yeroo kan murtaa'edha. Garuu yoo barumsa yoogaa sa'aatii tokko sana gara onlaayinatti jijjiire barumsa sa'aa 24 fi 7 guutuu barsiisu uumee jechuudha. Sa'aatii tokko qofaan galii kee babal'ifte jechuudha. Rakkoo furuun jireenya kee keessatti qabsoo hiika qabu haa ta'u. Maallaqa ari'uu dhiisa. Furmaata rakkoo ari'uu jalqabe. James Jaanii barreessaa fi intarpireenara waan na hordoftaniif galatoomaa.